buna dhuginaan jette gaafa jaarsa jiru yoo dhadheessiti iyyuu alatti illee manatti illee karaa ambaanii iyyuu bahanii hundumtuu narraan fagaanne natti dhiyaatanii akka an duraan isaan gatisanitti naan ganne jechuudha. Kanaaf jecha dhiiraaf jettanii hiriyaa keessanillee hin jibbina wallahi wabilla dhiiraaf jettanii maatii keessanillee obboleessa keessanillee haadhaaf abbaa keessanillee hin waakkatina dhiirti boruma isin gatti wallahi alazim kijiba jechuudha. Kanaaf hordofaa kabajamtoota kenna waan beekuu qabdanii akka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hordofaa fi kabajamtoota kenna hundi keessanuu akka miidhagaa qabdanii jirtu isiniin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashama harka fuunee isiniin jecha deebitee dhuftee jirti roozaan teessanii inshallah rabbi khairii haa godhu. Warra soomana irraa haftaniin hundi irraa hafnee isiniin jaa adda roozaan maaliif dhufte jechuun keessaniin oolamoo hordoftoota kabajamtoota kenna zajalammaa olii hin bulu jechuudha wallahi wabilla. Ani duraan jechuudha gaafa duraan heeruma isan jechuudha heerumaan jaamu sun tapha jaamaa garuu maqaa bichaadha maqaadha alhamdulillah wanta rabbiin jee malee hin taatu waan ta'eef maqaa ofitti fuudhuu bichaadha jechuudha. Baay'eedha namni akka kiyyaa carraan dabee firiin dabdee hedduma jira an jechuun daa'imummaa hiyyarraan ga'ee waa hedduun na qunnamee alhamdulillah rabbil aalamiin jira. Maaliif wanni dagatamuu hin qabne wanta kana rabbiin namarraan gahe waan ta'eef waa hunda namatti dhufu hundaaf alhamdulillah gaafa jedhanii rakkatullee miidhamtullee sii taatullee sii baddullee fakkeenya yeroo rakkoo keessa jirtu rabbii kan kee yaammattee waytii kana mootu waytii dharkattee rabboo rakkoo san keessa si baasee alhamdulillah jechuu hin dagatina wallahi alazim. Ani alhamdulillah kadullee alhamdulillah booyullee alhamdulillah amma namni bohami aaree boha injira namni injira na fakkaatti namni akka kiyyaa guyyaa tirartu jechuudha akkanumatti osoo jiru amma namni asirrattumaa bootanaan jiru kama ufumaa ka'ee boojjira jechuudha guyyaa tirartu jechuudha wallahi alazim sinii galee gaafa akkasi booyee geessee alhamdulillah rabbil alamin jaa maaliif sinin jaa beetanii shukri rabbii galfachuu hin dagatina kan nama boochisus kana ta'a nama ta'us kana nama dabsus kana nama rakkisus kana nama bal'isus dalagaan dalagaa eenyutu dalagaa rabbii alamaati. Kanaafuu alhamdulillah inuma dagatina gonkumaa ta'ee jechuudha wallahi wabillahi nama bakka ani jiraami alhamdulillah ina jala naftu yoo amma gafta ko jechuudha silkii kana adamani beetanatu baay'ee jirti asal isinitti dheeresse soo gara deemuu hin gahine jechuudha adamani jirti mire hattu baay'etti amma shantaa keessa ada bilbili kiyya ku shantaa keessa gattare bara Usman barbaadin alhamdulillah waan godhun qawwadha waan hattu fudhatte seera walla waan hattu fudhatte se alhamdulillah waan godhun qabu jedhe yoo laalu mobaayilin jira rabbiin silkii kana jechuudha silkii baay'ee gataa alhamdulillah ma jeef rabbiin harka kaayee laa amma silkiin xishina yala inzanne jechuudha kun alhamdulillah rabbil alamin ammallee kaza rozaan maaliif zajaan maa olii hin bulu sinin jaa asin dura yeroo an heerumee akkasan akka namaa tatta'e san jechuudha. Kuulanii hiriyaatiya gataa ture. Kuulanii jechuun anaaf nama addaa bakka guddaa isii qabu akkaan jaaladhus akkaan kabajus jechuudhaan kuulaniin akka nama histiin beektu waan yoon beektu yoo sii tartallee maa sii tarte hin jettu yoo maa akka feete taate kuulanii yoo ati fooqii ijaarrattee fooqii maa ijaarrattee intallettii sitti waanyitu kuulanii. Dhugaa rabbii isinii galee obboleeyyan nun jaatortanii ani siin harari ani baaleedha garuu jaalala addaa walii qabna jechuudha nu isinii galee oromummaa fi amantii illee waa hunda walitti qabna jechuudha isinii galee hattaan amantiin isii amantii biraallee taate hiriyaatiyya am oromummaa walitti qabna dhiiga tokko jechuudha wanti gargar nu baasu hin jiru garuu isiniif haadhaamu dhaamsi kiyya kun gurratti isin calaqu ijoollee shamaraa dhiiraaf jettanii maatii keessan hin lagatina dhiiraaf jettanii hiriyoota keessan irraa hin fagaatina gaafa isin kuftan namni lafaa isin kaasu hiriyoota keessan san gaafa isin kuftan maatii hadha jaarsa keessan jettanii waakkattanii jibbitanii irraa gortan maatii keessan dhiirti sareedha wallahi wabillahi sareedha dhiirti jechuun kabaja hin beektu jechuudha. Maaliif sinan tokko hunda amti dhiirti hunda osoo hin taane tokko jechuudha. Ani bultiitiyaaf jecha naman jaalladhu namni kuulanii caala jaalladhu hin jiru wana fakkaata addunyaa irratti jechuun dhalaa keessaa qabe jechuudha. Isin galee kuulanii baay'ee hin jaalladha. Yoo abbaan kiyya natum na wajjin tumamti na wajjin arrabsamti abbaan kiyya waan anje'u naan je'uun isii arrabsaa ulee natumuun isii tuma nu caccabsaa guyyaa takka kuulanii abbaan kiyya rooza abbaa kiyya amteetti fuuletti gurtan beektu. Wallahi wabillahi. Kuulanii nama addaati. Isaanii jecha bultiiti yaa jecha hiriyaa jaalladhu dhabee bultiiti yaa jecha ijoollee hiriyaa waliin dalagu dhabee
maal ta'uuf kan hunda ta'e isin beeytanii bultii tiyya tana qabachuuf bultii tiyya tana jabeeffachuuf bultiin tiyya tana yoo namni waa nama an wajjin deemu kana hin jaallanne bultii tiyya tana hin diigu jedhee hiriyoota kiyya na waa hedduu nama miliyeenaan dhabee jechuudha. Akkasuma keessa kiyya namni na beeka haala kiyya na beeka maal akka taate roozaan duraan waan na beekaniif hundumtuu narraan fagaanne natti dhiyaatanii akka an duraan isaan gatisanitti naan ganne jechuudha. Kanaaf jecha dhiiraaf jettanii hiriyaa keessanillee hin jibbina wallaahi wabillaa dhiiraaf jettanii maatii keessanillee obboleessa keessanillee haadhaaf abbaa keessanillee hin waakkatinaa dhiirti boruma isin gatti wallaahi alazima kijiba jechuudha. Kanaaf hortaa kabajamtoota kenna waan beekuu qabdanii akkasuma hadhallee deebi'ee rabbiin zajaa maaliif si deebi'e jechuun keessanii dhoonamu sa'aadaa na bira argitanii beeytanii akkasuma nagatti jaarsa harkannaan sa'aadaa waa meeqa qilee seentee na fuutee waan bakka meeqa dhayitee na fuutee jaarsa arginaan irraa na shakkite nanti fakkaatte mucaan illee bareedaadha. Ani garuu bareedaa miti yoo inni warqii fakkaate. Wallaahi ka dhugaa isin himaami hiriyaan takka bara dhugumaan ka jaarsayyuu hin taane kama jaarsaa hin taane hiriyaa bora isii dhiisee dhalaa biraa jala deemu jecha dhalaa biraa fuudhu yookiin ammoo isii gatu jecha irraa nama shakkiti. Wallaahi billaa jaarsi yoo namni dhiisee itti heerume malee jaarsi namaa osoo akkanatti waan qaamni isaa guutuu warqii uffatee jechuun ni jiraami. Kaza malee bakka akkan isin hin jee hiriyaan namaa jechuudha. Osoo akkana warqii uffatee na dura dhaabbatee dhiira natti fakkaatu. Maaliif kiyyaa miti kan nama biraati waan ta'eef kiyya fokkotaan fedhe naaf daha banaaf warqiidha. Kanaafuu namni jaarsaaf jettanii hiriyaa teessan lagattan soorii irra illee gatinaallee jaarsi ammaa jechuun waa'ee faadhaa yeroo tokko ni dhufa yeroo tokko ni badalii torkiin dhuftii ni badde akkasii jechuudha. Jaarsaaf jettanii isinii dhaamaan hiriyaa teessanillee hin jibbina isaaf jettanii hamtuu hiriyaa teessanii hammaa warra keessanillee jaarsatti no jaarsi karabbi roozaa jaarsa nagaa rabbi siyaa kan nu jaa du'aa inaa godhaami. Aniin tuni wallaahi wabillaa oromooti nama hin tuqu. Ani jaarsa kiyyaa jechuudha wallaahi wabillaa ni kabaja maatii isaas ni kabaja ni jaalladha. Bakka ani jiraami rabbiin hiree tante taasisa bitana si haa qajeeltu naan jaa wallaahi jechi samiin si haa qajeeltu naan jaa du'aayii baay'ee qaba namni du'aayii qabu hanga tokko numa miidhamu alhamdulillah. Kaza hadha eessa deemuu deemare sa'aadaa bira jechuudha ittuma seenuuf hin deema. Hadda mana hin jiru jedhanii itti bilbilee gaafadhee hin jiru jedhanii wayitii inni jiru dhaqu isinuu nan amantuu na fakkaatti kan namni lafatti namarraa hin fagaatu hedduu argitanii turtanii. Kanaafuu hiriyaan kana qabdi irraa fagaadhaa mannu jaarsa keessanii jettanii hiriyaa hin gatinaa akka isin hin jeesaan godha faana tura deemaa jechuudha. Akkasii amma deemu waan isin ajaa'ibu mana tokko irra gala jechuudha. Waan isin ajaa'ibu fooqii tokko irra gala. Anaaf saadaan kaasii wal dhabne jechuudha kun amma deemu jira. Amma isin asii galte. Yaa warran. Salaamu alaikum. Akkami? Maara maashaallah tabaarakallah jaarsi hin jiru dhufneefa. Akkasitti nu gattanii miti. Viidiyoo illee waraabarra. Viidiyoo waraabaa bakka manatti dhiistanii. Maa cufattarree mana? Kam? Asii jiru jaarsa jira bareedini. Jaarsa jira. Maa jaarsi jira jedhanii argu? Qullaa jira. Astagfirullah saada namni wajji jira wallahi lazim. Nagami. Si waraabina jechuudha. Abboosi kun yoo maali qabu ta'e isa godhachuu deema wayitii natti oowwe shiita fidadhee dhufe. Maali ta'e yeroo godhatte waan taatee akka duraanitti. Hankee maal godhatu nagatte. Nani ma jijjiirama eegalee jijjiiramte lamaan jettamu. Laala mee Oromoo rabbumaa jedha haadha viidiyoo kana wanni waraabaa dhufeef sini galee jaarsarraa na shakkita. Maaliif waraabaa dhufte? Jaarsarraa na shakkita. Ammayyuu qullaa jira olin naan jira. Hin wallaahi hin jiru naan jaarii dhufee kijibin. Agartanii meera ada namni jaarsa argatu ima jijjiirama inshaallah hanillee ji'a lamaa yookaan sadii hadhaa ima jijjiirama waggaa. Si kaba dhugaa viidiyoo waraabaa ta'a. Wallaahi viidiyoo waraabaa dalaga waan jedhu uummanni aargodhe viidiyoo waraabu jira. Maal balleessuudha ammaa si balleetiini. Mana gatti saada rabbi. Wallahi isin nagate mana asin gan. Maal godha sigatame? Maal godha sigatame? Orga gaafa jaarsa argate takka kootu buna dhuginaan jette. Gaafa jaarsa jiru yoo dhadheessiti iyyuu alatti illee manatti illee
karaa ambaanii yuun bahanii ensomu dhugaa seenaa mee ishii isin comment jala kaasaa dabala bira argite nyaadha dhakke qallachuu barbaada waan deemni mi'aa dhiisee jira buleeti qallachuuf hin deema walaa shaayii waan jechuun qaama shaabuna danfisuu deema mudda danfisuu ta'a salama gaafadhu mee ammaa fakkaa hordoftuun hiyyaa'u si aaranii jiran gaarii kiyyaallee si aaranii jira maal balleessan maal godhan lakki gaa roozaa kottuu jaartii wajjin buna dhuunfaa wafataa jennaa akka mana hordoftoota himaa kan dhugaa argaa jechuudha kan kun nagari assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii biyya keessanii hordoftoota roozaa walumaa qabna moo garagara qabna haa ta'u haadha giddii mana dhufee xaahaa mana jiru yaayaa mana jiru yaayaa mana jiru akkasitti ka dhugaa hordoftoota keenya akkamiin beekanii namoota baay'eetu iyyuu gaafii garaagaraa nama akka mataa kiyyaatti nama baay'ee na gaafataa jira jechuudha gara imootiinis dhuftanii komentii jalatti jechuudha si roozaan maal taatanii viidiyoo maaliif waliin hin hojjennee viidiyoo waliin hojjedhaa yoo waliin deemtan dasnu jettanii walirraa bareeddanii hiriyaa akkasii qabaachuun baay'ee tokko nutti tola soorii akka keessanii nama akkasitti wal jaalannu nama akkasitti baqaa hin siraamiidha waa mara waliin taanu du'aa jiru waa mara waliin taanu soo qabaadhe jedhanii namoota baay'ee komentii jala barreessu ture jechuudha kanaafuu iyyuu erga jaarsa argattee roozaa gattee maali sa'aadaa warroon naan jettanii dhugaa yoo isinitti hime jechuudha yeroo duraa suumana keessa ani viidiyoo baay'ee hojjetaa hin ture jechuudha baaleen deemee baaleen ture suumana gaafa guyyaa meeqaa ol deebiisin hin beekaa hin beeku baalee guyyaa lama sadii ol deebi wallaahi sobbi suumana keessa baay'ee viidiyoo baay'ee waliin hojjenne anaafatti yeroo miskiina nyaachiftusa maati jijjiirtu wayisa sani wara wayisan kaasu sani ka achi as bandamni achi as baale deemi baale ol deebi'ee gizeen jedhutti iidaanillee walirra godhatillee iidaaf gara warraatti garkutti habibtiiti anaafatti waloo argine walumaa galatti ollaa kanatti kun fooqii tokko irra gallaa takka akka yaayaa na dhufu guyyaa takka kootu buna dhugeette yaayaa biratti argitanii beeytanii meesi naannoo isitii bara yoo micaala siin oseen akka waan hin cuuttu fiiftee waan akkas ol dabarsituuti nagaatti kanaafuu akka malee tu'an illee fuulanii akkasii gataa ture darbis jaanaa deebi akkuma wala viidiyoo isin waraabee jaarsa argattee dhabu fuulanii waraabee ture sagalee ammata ture dura waraabee ture akkasuma isin jaan ammaa oleen bulu garuu jaarsa keessan namaan hin dheessina namaan hin dheessina abboleetti xiyya hiriyaan amma kaana dubbisa amma dubbadhu hiriyaan amma hin amanamtu hiriyaan amanina ofirraa fageessa kuna maalum isinin jedhan waluma isinin jedhan ana ma yahya malata kana osuma inni akkanumatti wal ufate jala jilala yahya argatteeti abibti durbicha kiyya barsanu beekni zari sanu zari argatteeti akkama ani simagala yuu fudhatin ani durbicha ma durbu wal fuudhuun dandeetti mima wal fuudhuun dandeetti durbiin jechuudha rakkoon qabdu yoo masaan walii taanillee akkasii viidiyoo isinitti dheerisoo walallee waraabeetiin ture beekte daqiiqaa torba buumee ka waraabee kanaafuu hortaa qabeentota kennaa akkuma jedhanitti saadaa wal quba qabnaa wal bira hin dhufne malee kanaafuu akka xumuraa waan qoraatu ta'e galatooma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh bye